Akkaataa yookiin karaalee talbaan rifeensa keenya itti nuuf dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Oromoo amantii biraa qabdan jirra jirtu sineenja. Talbaa ni dhiyeeffanna. Namoonni talbaa hin beekne tokko illee hin jirtanii. Talbaan biyya kam irrattuyyuu kan argamuu fi iddoon inni itti argamu suuparmaarkettii fi mana qorsa aadaatitti illee ni argama. Kanaaf talbaan akka urgooytuutti yookiin akka qimaqimamiititti akka biyyoonni biraa kan xiqqeessanii fayyadamanidha. Talbaa mankaa sadii dhiyeeffannee distii yookiin ammoo waan meeshaa itti ho'ifachuu dandeenyu ergasii ammoo bishaan burcuqqoo lama yookiin bishaan kubbaayyaa guddaa tokko itti naqna jechuudha. Bishaan burcuqqoo dhugiitii yoo ta'e burcuqqoo lama hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ibidda laafaa ta'e irra keennee danfisna jechuudha. Haala kanaan talbaan rifeensa keenya akka dheeratu ciccitiinsi akka irraa baduu fi akka baay'ee laafee diriiruuf nu gargaara. Talbaa kana akkanatti akka margitan kanatti danfifnee warri hundi keessanuyyuu jechuudha. Talbaa jeelii fuulaa namni fayyadamuu barbaadan jeelii rifeensa fayyadamuu barbaadan akkamitti akka fayyadamdan waan tokko osoo itti hin makin yoo barbaadan killee qofatti cabsitanii rifeensa keessa akka dheeratuu fi akka baay'ee miidhagu godhuu dandeettani. Waa'ee rifeensa kanarratti waan tokko waan jedhutuyyuu jira asirratti garuu sila asirra dubbachuu hin qabu jechuun waa'ee talbaa qofa dubbadha ture. Namoonni keenya yeroo hedduu rifeensa isaanii hin dheeratu, hin ciccitaa, hin caccabaa jedhan. Ammas ammoo rifeensi nama guddaatii fi xiqqaa garaagara se'an. Laa akkasii miti. Rifeensi ijoollees ta'ee kan nama guddaa dibanni isaatii fi kunuunsi isaa tokkooma. Tokkoffaa irratti rifeensa keenya dheeressuuf jecha hiraarraa fi yaada cinqii dhiisuudha. Lammaffaa irratti hirriba gahaa qabaachuudha. Sadaffaa irratti nyaata keenya waqtii isaa eegnee walumaa galatti ciree, laaqanaa fi nyaata galgalaa irbaata kabanyee jechuudha nyaachuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko hojii kana geessee maal jenna shamarran keenya biyya Arabaa keessattuyyuu hojii kana harkarraa fixee ka'ee ciree kiyya nyaadhaa hojii kana fixee faxara osoo jedhanii zuhuriin itti gahaa akkasitti booda immoo yoo nyaatanii jedhan beela'anii wama tahe yoo nyaatan achi booda osoo laaqana hin nyaatinii galgalli gahaa sa'aatii sila irbaan yookiin nyaanni galgalaa nyaatamutti laaqana nyaatanii ammas itti aansee aga dheebotaniitti bishaan hin dhugan jechuudha. Bishaan dhuguun rifeensa keenyaafis tahee qaama keenyaaf walumaa galatti fayyaalee qaama keenyaa guutuuf bu'aa guddaa kan qabudha. Bishaanis baay'isaa dhuga. Itti aansuun ammoo keessattuu shamarran keenya guyyaa waan hojjetaa oolaniif galgala yeroo hirriba isaaniitti fayyadamanii telefoona yookiin bilbila kan fayyadamanidha. Bilbila hir'isuun yookiin ammoo galgala yeroo hirriba keessanii rafuudhaan haala kanaan kunuunsa qaama keessanii godhuu ni dandeettani. Rifeensi miidhagina shamarraniitii fi yookiin gaachana dubartiitii jechuudha. Dubartiin rifeensa baay'ee kan jaalattuu fi isii biratti qaaliidha. Akkasuma kan ittiin miidhagduudha. Kanaaf rifeensa keenya dheeressuuf zayitolee baay'ee dirqama bituun hin barbaachisu. Shaampoo adda addaa bituun hin barbaachisu. Rifeensa keenya dheeressuufis tahee caccabiinsa irraa hir'isuuf akkasuma ammoo akka rifeensi keenya baay'ee miidhagaa tahee godhuuf jecha dirqama oolaayinii irraa wantoota adda addaa dibatamu bituun nurratti dirqamaa miti. Haala salphaa ta'een mana keenya keessatti obsa qabaannee tartiiba isaa eegnee akkamitti akka fayyadamnuu fi yoom akka fayyadamnu addaan baasnee yoo hubannee beeknee jenne rifeensi keenya ni dheerata. Tokkoffaa irratti tartiibni isaa akka amma isinitti himetti ulaagaalee isaa dura jalqaba qalbii keessanii yookiin ammoo jireenya keessan keessatti tartiiba jireenya keessanii erga sirreeffattanii dabaree qabsiifattanii itti aansuun ammoo rifeensa keessaniif dibata tokko qopheeffattan. Dibatoolee 100 ol kan dhiyeesse jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biraallee afaan barbaadanii ilaaltanii dibata tokko qopheeffattan. Dirqama dibata 100 miti. Hubadhaa sirrittina. Dibata qopheeffattan kana zayitii tokkicha jechuun zayitii humni keessan danda'u kan marakasaa bittanii absuudaa, qurunfudii, maalii, abishii kanneen hedduu hojjannee jirra. Bakka takkatti walitti naqxanii achi booda ammoo sirritti hubadhaa. Erga talbaan keenya danfee jedhee ammoo talbicha keenya kana dhiifama bilbilatu jidduun irratti bilbilame kan sagaleen xiqqoo jeeqame naaf kolchaasiniin jedha. Booddee sanii ammoo talbaan keenya erga danfee jedheetti isinii deebi'a haasaa kiyya ka addaan kute inshaallahu ta'ala talbaa keenya ni dhimbiibna jechuudha. Carqiin dhimbiibuu dandeettanii shaashiin jechuun akkuma yeroo hedduu haasofne akkasuma immoo gingilchaan dhimbiibuu dandeettanii yookiin saffaayaa isa jedhamu san talbaan kun qorrisiisuu hin qabdan oowwaa isaa kana dhimbiibdan.
meeshaa burcuqqoo ta'etti. Sababbiin isaa yoo qorree jedhe jeeliin isaa furdatee waan wal qabatuuf jecha isiniin dhimbiibamu talbaan waliin rakkata. Sababa kanaaf jecha sirriitti firdii kan isin godhuu qabdan carqiin osoo dhimbiibdanii baay'ee bareedaadha. Cuunfitanii keessaa baastanii lammaffaa irratti akkuma inni xiqqoo qorree lash jedheen akka isin hin gubne qofa daddaftanii dhimbiibdan jechuudha. Sirriitti wal qabatee innummaanuu jeelii ta'a jechuudha. Talbammaan kunuyyuu nuka barbaannu jeelii isa gattaa dhama isaati malee gattaa isaan barbaannu jechuudha. Daakamuu danda'a warri jettan daakuun hin barbaachisu. Osoo hin daakin talbaa jiraa danfiftanii jechuun akka amma viidiyoo irra argitan kanatti fayyadamtan jechuudha. Kana haala kanaan keessaa cuunfitanii viidiyoon kun viidiyoo biraati hubadhaa sirriitti. Itti aansuun ammoo wanni isin godhuu qabdanii rifeensa keenya bakka reefi sanitti deebina bakka dhaabnetti erga tartiiba nyaata keenyaa hirriba keenya nyaata yoo jedhu dirqama nyaata alaa bitaa miti. Nyaata keessan yeroo isaa kabajaa yeroodhaan nyaadhaa bishaan dhugaa hirriba gahaa rafaa yeroo ufiif kennaa jechuudha. Qaama keessaniifis ta'ee fayyaa keessaniif. Itti aansitanii ammoo zayitolee akkuma reefi isinitti hime zayitolee hedduu anuu barsiise kana keessaa takka qofa filadhaa. Dhaabbannaan shaampoo tokko filadhaa. Zayitii kana adada dhiqattanii torbaanii yeroo takka dhiqattanii torbaanitti yeroo lama sadii dhiqadhaa dibadha. Kun hundi isaatu sobaa. Torbaanitti gizee sadii dhiqattanii dibattaniif rifeensi keessan isin hin dheeratu. Akkaataa isaa beekuun barbaachisaadha. Torbaanitti as tokko fakkeenyaaf dhiqachuu dandeettan yeroo qabbanaa warri biyya qabbanaa jirtan warri biyya oowwaa jirtan ammoo torbaanitti yeroo lama dhiqachuu dandeettanii akkaataan itti isin dhiqattan tokkoffaa irratti galgala zayitii qabdan kan akka qopheeffattan akka zayitiin itti qophaa'u kaa viidiyoo wajjin barannee jirra viidiyoo jala deemaa laalaa. Zayitii keenya dibannee bullaa ganam ammoo haala kanaan talbaa kana kabaafanni itti dibna jechuudha jeelii kana. Jeeliin kun sa'a lama yoo ture baay'ee guddaadha. Hin balleessaa fi miti hubadhaa namoonni hedduun rakkoo qabaa osoo caalaa tursiisa. Hin gahaadha jechi kiyya daqiiqaan 30, daqiiqaan 40, 50, 60 akkasumas sa'aan tokko sa'aan lama ni gaha jechuu barbaadeeti. Jeelii kana sa'a lamaaf galgala dibannee bullee miti zayitii. Jeelii kana ammoo ganama dibannee sa'a lama yeroo dhiqachuun nu hafe ofirraa dhiqnee shaampoo kennan sirriitti dhiqna jechuudha. Erga dhiqnee geessinee rifeensa keenya kana fooxaan marree yoo inni xiqqoo bishaan irraa qoqqooree akkana sa'a lama erga dhiqannee inni waa hojjannee taanee san carraadha. Akka ammasitti argitan kanatti jechuudha. Amma viidiyoo kana fidee muree isinii wanni fideef akka sirriitti hubattaniif. Edda zayitii qaba rifeensi keessan har'a ammoo jeelii kana qoqqooddanii ittiin dibdanii erga sa'a lama yookiin sa'a tokko akkaataa jarjara keessaniitiin irra tursiiftanii irraa miiccanii booddeessanii ammoo rifeensa keessa yoo inni qoqqooree jedhee bishaan irraa qoqqoore osoo inni sirriitti hin gogiin qibaatii rifeensa keessaniif ta'u rifeensa qofa irratti osoo buqqeen tuqsiisin dibdanii jechuudha. Isiniif galee sirriitti hubadhaa. Qibaatiilee dhoqqee haa ta'uu, qibaatiilee bishaanii haa ta'uu dhangala'oo jechuudha. Kana jechuun kiyya qibaatii torbaanitti al tokko yookiin lama dibannee dhiqannu galgala isiisan osoo hin tahin kan foolii hin qabne kan rifeensa keessaniif mijataa ta'e qibaatii dhoqqee haa ta'uu, qibaatii bishaanillee yookiin qibaatiin dhangala'oolleen hedduutu jira jechuudha. Kan rifeensa keenya yeroo dhiqannee kaanuu dibannu. Addaan baafadhaa. Qibaatiin ani yeroo hedduu isinii hojjedhu yeroo dhiqachuuf kaanu yookiin galgala dibannee yookiin ganama dibannee kan dhiqannuudha malee qibaatiilee san dibadhee guyyaa 3 fa'aa turuu danda'a. Namoota hedduu gaaffii kana na gaafatan hin dandeettu sababbiin isaa foolii qaba. Ati dubartiin miidhagduudha qaama ofii qulqulleeffachuuf hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti toora bulaa.